Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota koo har'agaa yaada hubannoodhaaf taatu xiqqoo ishee isiniif hiruuf hin dhufe sababiin har'aa as bahee fi inni guddaan waa'ee siinqee. Siinqeen maalidha? Mallattoo seera siinqee fi haadha siinqee waa xiqqoo jechuu barbaade. Sababiin isaas keessumaa biyya alaa kanatti yeroo tokko yeroo irreechaa sagantaa tokko beekumsa yookiin hubannaa hanqinarraa natti fakkaata ijoollee xixiqqoodhaaf siinqee kennu ijoolleen dubaraa hin heerumne siinqee qabatanii bahuun mul'achaa jira waan ta'eef hubannaa waa'ee siinqee ilaalchisee waa xiqqoo walii hiruu barbaadin as beeka. Kanarratti dabalatee waa xiqqoo beekan yoo darbatanii dilbii beekumsaa guutuudhaaf gumaacha qaba jedhee waan itti amanuufidha. Egaa sirni gadaa keenya seera siinqeetiin mirga dubartoota Oromoodhaaf kenne sirni gadaa keenya walqixxummaa saalaa mirkaneessuu irratti akka mudaa hin qabne seenaan ragaadha. Siinqeen dubartootaaf akka isaan mirga isaanii ittiin eeggatanii fi seerri sirna gadaa isaaniif tumedha jechuudha. Sirni dimokiraasii addunyaaf hangafa ta'e kun walqixxummaa dubartootaa dhugoomsuu fi seera siinqee yeroo tumu waan tumeef qaba. Nuun immoo sana hordofne yoo itti fayyadamnedha. Vaaliyuu siinqee yookiin maalummaa siinqee sirriitti hubanne yoo itti fayyadamnedha kan hojiirra nu oolu jechuudha. Egaa siinqeen maalidha isa jedhu siinqeen ulee qalloo hundumti keenya akka beennu sororoo muka haroorressaa qofaarraadha kan inni qophaa'u. Muki haroorressaa kan hin filatamee fi muka hedduu jabaa waan ta'eef muka haroorressaa uumamaan jabaadha waan ta'eef filatame. Muki qalloo sororoon muka haroorressaarraa muramee qophaa'u kuni akka sirriitti bareeduuf diimatuuf bakka aarri jiru goroo manaa yookiin baaxii manaa keessa suuqamee sirriitti diimatee bareeda. Isa booda haati siinqee kan siinqee ishee qabattu haati intala heerumsiisattu yookiin haati misirritti guyyaa intala ishee heerumsiisattu sana siinqee boraatii fi barreen kana sadan qopheessitee yeroo isheen manaa ba'uuf jettu kennitiif. Asirratti wanti jechuu barbaade siinqee kan qabachuu qabanii akka aadaa Oromootti akka seera sirna gadaatti dubartoota seeraan dubartoota heeruman qofadha jechuudha. Ijoolleen durbaa siinqee hin qabattu, ijoolleen xixiqqoon siinqee hin qabattu. Siinqeen wanta kennameef yookiin sababa guddaa qaba waan ta'eef. Siinqeen egaa kan inni dubartiidhaaf haati intalaa misirrittiidhaaf kan isheen kennitu uumamaan bilisa ta'uu ishee agarsiisuudhaaf akka isheen mana ishee akka isheen mirga ishee itti eeggattuuf walqixxummaa dhiiraa wajjin walqixxummaa akka qabdu uumamaan bilisa ta'uu ishee agarsiisuudhaafidha. Siinqeen kan intalittiidhaaf kennamu jechaadha. Inni kaan boraatiidha kan isheen siinqee wajjin kan kennamuuf boraatiin kanadha. Boraatiin egaa mukarraa soqamee erga qophaa'ee booda akkuma argitanii calleedhaan faayyameetu intalaaf kennama. Kun immoo boraatiin immoo kan inni agarsiisu mallattoo haadha manummaa yookiin mallattoo haadha warrummaadha jechuudha. Haadha manaa ta'uu ishee agarsiisa. Barreen qodaa aannaniidha. Inni immoo mallattoo qabeenyaadha. Kanaaf haati intala misirroo heerumsiisattu yookiin haati misirritti intala ishee guyyaa heerumsiisattu misirrichi fuudhee haadha manaa isaa manaa ba'uuf yeroo jedhudha balbala irratti eegdee wanta kana sadan kennituuf. Siinqeen kanaa fi mirga dubartootaa yookiin ulfina dubartiidha kan inni jedhamu jechuudha. Siinqeedhaan dhadhaabbata hin ta'u. Siinqeen akka uleetti ittiin fayyadamnu, horii ittiin hin tiksinu, siinqeedhaan wayiin rukutamu. Siinqeen ulfinaaf kabajaaf qofadha kan inni qabatamu jechuudha. Haati siinqee aboon isheen qabdu fakkeenyaaf dubartoonni gurmuudhaan siinqee qabatanii karaa deeman dura namni hin qaxxaamuru akka aadaa Oromootti akka seera sirna gadaatti eeyyama isaanii malee. Dubartii siinqee qabattee deemtu dura namni lagan ce'u yoo isheen eeyyamteef malee. Siinqeen akka aadaa Oromootti kabaja guddaa qaba. Yoo seera keenya sirna gadaa keenya seera sirna gadaa eegne yoo itti fayyadamnee fi kabajaa guddaa qaba. Yoo seera sirna gadaa toon eegin akkuma barbaanne akka ijoolleen qabatan horii itti tiksan yoo akkas gochaa deemne yeroo dheeraa booda vaaliyuu dhabaa uummata bukkeettillee kabaja dhabaa haadha siinqeefillee gaarii miti waan ta'eef siinqee haadha siinqee qofatu qabataa jechuudha. Egaa
haadha siinqee fakkeenyaaf dubartiin abbaa manaadhaan dhaanamte yookiin dubartiin abbaa manaa ishee rukutu tokko iyya naqaqqabaa yeroo isheen iyyitutti dubartoonni naannoo ishee jiran haati siinqee naannoo sana jiran kan aannan elmaa jirtullee dhiistee kan harma hoosisaa jirtu yoo jiraatte hoosisa ishee dhiistee kan waa harkaa qabdu hojii kamiyyuu dhiisteetu sagalee ililfannaa sagalee birmannaa ilililil jedhu walii birmachuudhaaf mallattoo kana fayyadamu sana wal dhageessisanii siinqee isaanii luqqifatanii mana dubartii dhaanamte yookiin mana dubartii rukutamte sanaa gurmuudhaan naqu. Aboo guddaa qabu waan ta'eef humna guddaa qabu waan ta'eef yeroo dhaqan sanatti dubartii sana kan abbaa manaa kan haadha manaasaa reebee dabalatee dubartoonni kan dubartiin hundi achi jalaa dhaqxe manni duwwaadha waan ta'eef manni abbaan qabu waan ta'eef abbaa manooliin hunda dubartoota sana haadha siinqee sana namtichi akka inni seeratti dhiyaatuuf akka inni adabamuu fi gumaacha mataa isaanii bahu. Kun maalirraa kan ka'e aboo qabu waan ta'eef hamma namtichi seeratti dhiyaatee yookiin waa adabamutti dubartoonni gara mana isaaniitti hin deebi'an akka aadaa Oromootti siinqee isaanii luqqifatanii kana qofaa miti waa hedduu siinqeen dubartiin siinqee qabattee nama kadhattee hin didamtu dubartiin siinqee kadhattee nama gargar nama wallalee tokko araarsuudhaaf aboo guddaa qabdi lolallee humna dhaabuu qabdi jedhama akka aadaa Oromootti. So siinqeen akka aadaa Oromootti kabajaa guddaa qaba ulfina guddaa qaba. So kan siinqee qabachuu qabanii dubartoota heeruman mana qaban bultii qaban dubartii heerumte malee ijoollee xixiqqoon irra deebiin ibsa siinqee hin qabattu. Ijoolleen dubaraa akka aadaa Oromootti siinqee hin qabatanii. Ijoolleen dhiiraas siinqee hin qabatanii. Siinqeen kan dubartiidha. Kanaaf haadha siinqee kan jedhamu jechaadha. So aadaa keenya toorraan sharafiin dhalootaa dhalootatti haa dabarsinu. Seera sirna gadaadhaan wanta nuuf kaame siinqee ilaalchisee yeroo baay'ee waa dubbisuurra waa dhaggeeffachuutu nuuf nu mijata waan ta'eef yaada kana hin barsiisa jettanii yoo yaaddan sheer waliif godhaa gara fuulduraatti bal'inaan siinqee waa'ee haadha siinqee waa'ee maal akka itti godhamu isteeppiidhaan waliin ilaalaa adeemna wanta beeknu wanta xiqqoo ishee hubannaa qabnu walii sheer gochuudhaan aadaa keenya duudhaa keenya haa dagaagsinu haa guddisnu kan karaarraa maqee yoo jiraate karaatti walaadeeffannu nahuuf kalchaa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa soora aadaa keenya duudhaa keenya eenyummaa keenya itoon sharafamiin dhalootaa dhalootatti dabarsuudha horaa deebanaa dagaagaa guyyaa gaarii qabaadhaa.